Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru saatii kanarraa kaasee kan isin bira ga'u sagantaa yeroo kaayyooti. Marree kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u sagantaa yeroo kaayyoo keenya hadhaa immoo egaa Adaamaati istuudiyoodhaa bahee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamee jira. Maal gochuudha ixelaata jechuun keessan hin oolu. Nama wayitiin wal isin barsiisuu jedheeni haadha kumaatamaa haadha hiyyeessa hedduu haadha namoota hedduu wajjiniin wal bartuu jedheetan achitti argamee jira. Egaa mooraa kana yeroo dhufanu biddeena tolchuun dirqamadha. Maaliif wantichis biddeenaan wal qabata. Beelaa nyaachisuudha, dheebota obaasuudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa ispoonsarrii sagantaa keenyaa immoo qarcaan shee kooffii tireeding sadarkaa pilaatiiniyeemiitiin ispoonsara nu taasiseeti kan inni jiru guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Egaa biddeen tokko tolchee keetanii sana booda immoo gara waajjira isaaniin deema. Nu wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna. Sagantaa yeroo kaayyoo wajjin yeroo gaarii jenna. Amma biddeena tokkoon tolcha. Sana booda immoo gara biiroo isaanii deemna. Egaa as dhufanii mana kana dhufanii biddeena tun tolchin ba'uun hin jiru. Biddeenii tokko immoo birrii 50 kan inni tolfamu. Birriidhuma 50 kana immoo walitti qabanii isaan immoo namoota ittiin gargaaranii fi waa bituu jechuudha. Kanaaf nama mana kana dhufee biddeenan tolchin hin jiru. Warra sadarkaa olaanaa irra jiran irraa kaasee jechuudha. Kanaaf namni hundinuyyuu mana kana dhufeetu daawwatee gaariidha. Kottaatii biddeena tokko tolchaa jenna. Eessa isa jedhuuf garuu booduma argitu eessa akka ta'e. Akkasitti biddeenni tolfameetu egaa guyyaa guyyaadhaan eelee kana hunda irratti akkasitti biddeen tolfameeti jechuudha kan namoota asitti gargaaranii harka qalleeyyii hedduutu asitti nyaata. Namoota kumaatamaan lakkaa'amuudha kan asiiti biddeena fudhatee deemu ittoodhaa wajjiniin jechuudha. Akkasitti egaa kan biddeenni kun tolfamu egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa mana haadha kumaatamaa mana haadha hiyyeessa hedduu itti argamneerraa isiniin jedheetan ture eenyu laata isa jedhuufi garuma isiitti waajjira isiitti deemaatti kan nuti jirru. Egaa sagantaa keenya ispoonsar kan nuuf ta'an dhaabbata daldala buna qarcaan sheeti guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu sadarkaa pilaatiiniyeemiitiin ispoonsara keenyadha. Egaa hordoftoota keenyaas kan nuti argamnee jirru Baabul Keeritti. Baabul Keer immoo egaa hundeessituunii fi daayirektarrii Hanaan Mahamud kunoona biratti kan isheen argamtee jirtu. Yeroo ammaa kana egaa namoota hedduu gargaaruudhaan akkuma iddoo jirtu kana magaalaa Finfinnee keessa jirti. Magaalaa Finfinnee keessa qofa osoo hin taane iddoo rakkinni jira jedhame hundatti jechuudha. Waan qabdu erguudhaan kan deeggaraa jirtudha. Hanaan mee namoota deeggartu kana egaa rakkataanii baay'eedha. Sana keessaas immoo rakkataan gosa qaba. Mee akkamitti adda baasteetu isa akkamiiti kanatti gargaartu akkamitti immoo adda baastaan? Baabul Keeriin wanna guddaa hojjete kan jedhu kan hoo gargaaruu barbaanne mana deemna. Mana deemnee eenyutu rakkatee eenyutu manatti hafee eenyutu algaarra jira jennee koomitiin jira. Akkasitti ilaalla. Erga nu koomitiin sun argee nutti fidee ሴቶች ህጻናት kan jedhamu ወይም dubartii fi daa'ima kan jedhamu jira. Waliin qabna isaan wajjin. Isaan akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti jechuudha. Akkasi. Achitti akka waraqaa fidaniitti ergina isaan nu bira galan jechuudha. Rakkattoota kana namni dhufee an rakkadhee ragatii jedheefis utuu hin taane kan isin biraa gargaaramu haalli inni keessa jiru sun mana dhaqamee ilaalamee haalli jireenya isaa ilaalameetu
akkasitti adda beeti jechuudha kan isin gargaartan. Eeyyuu akkanumaan kan barrumarraa ofee yani waan qabu kan jenni immoo fo'an hoo akkas ta'e immoo Itoophiyaa guutuun sitti ufa akkasii miti. Hoo gargaarus gargaarraa yani gargaaruu akka wanna hunda fayyadamu goona. Mana hin kenninu malee wanna hunda nurraa fayyadaman. Hoo kubsatan mana yaalaa geechina. Hoo beelaan akkuma argitu kana. Hoo uffatan uffanni uffatatti uwwisna. Sirriidha. Silxanaa kennina. Wanni hundi nurraa. Kanaafuu eenyu waciin keenya baay'ee kabbaadha. Baay'ee ulfaataadha.